Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu afaan Oromoo gara afaan barbaadaniitti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun jechoota afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti, gara Arabiffaatti, gara Amaariffaatti, gara afaanota addunyaa kana irratti argaman gara hundaatittuu jijjiiruu dandeessan. Fakkeenyaaf barreeffama afaan Oromootiin barraa'e tokko gara afaan barbaadaniitti jijjiiruu ni dandeessanii, gara Amaariffaatti, Ingiliffaatti, Arabiffaatti akkanumallee afaanota addunyaa kana irratti argaman hundattuu jijjiiruu ni dandeessan. Kana jechuun wanta barreessuu barbaadan tokko illee afaan Oromootiin barreessitanii ergasii immoo gara afaan barbaadanii sanitti jijjiiruudhaan namootaaf immoo erguu ni dandeessanii jechuudha. Namoonni immoo afaan isin hin beekneen teekstii tokko yoo isiniif barreessan, fakkeenyaaf Ingiliffaan beektan yoo ta'e Ingiliffaan teekstii tokko yoo isiniif barreessan karaa meeseejiitiin jechuudha. Isa san salphumatti gara afaan Oromootti jijjiiruudhaan akkaataa ittiin hubachuu dandeessanii fi akkanumallee afaan keessaniin barreessanii namoota saniif teekstii sanillee deebisuu ni dandeessanii jechuudha. So gabaabinumatti viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu afaan Oromoo gara afaanota addunyaa kana irratti argaman hundaatti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Ani meedha chaanala kan koo Soofuu Maraabirraa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shaba harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanalii Soofuu Maraab. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabechaa. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan. YouTube chaanaliin kun YouTube chaanalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Amma yeroo isin irraa fudhadhu gara barnootichaatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo karaa lamaan isinitti agarsiisa. Tokkoffaa karaa websaayitiin isinitti agarsiisuu danda'a yookaan immoo browser irratti online irratti akkaataa ittiin gara afaan Oromoo gara afaan barbaadaniitti jijjiiruu dandeessan yookaan immoo afaanota addunyaa kana irratti argaman hundayyuu gara afaan Oromootti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Inni lammaffaa immoo karaa aappiitiin aappiitti fayyadamuudhaan aappii tokko daawunlood godhatanii ergasii immoo aappii kanatti fayyadamuudhaan afaan Oromoo gara afaan barbaadaniitti jijjiiruu dandeessan akkanumallee afaanota addunyaa kana irratti argaman gara afaan Oromootti jijjiiruu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti aappiidhaan akkaataa itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Jalqaba aappii kana gara bilbila keessanitti buufachuun murteessaadha. Kanaafuu aappii kana buufachuudhaaf warroonni bilbila Androidiitti fayyadamtan Play Store irra ni seentu, warroonni immoo iPhone-itti fayyadamtan immoo App Store irra ni seentu. Ergasii immoo akkaataa ittiin install godhatanii buufattan isinitti agarsiisa. Play Store irra ni seenna. Play Store irra erga seentanii booda bakka search baarii aappoota adda addaa ittiin search goonu kana irratti kilik gochuudhaan Google Translate jettanii barreessitan. Google Translate jettanii yeroo barreessitan jalqaba irratti kan isinii dhufu Google Translate kan jedhu isinii dhufa. Asirratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ceetu. So aappoota isinii dhufan keessaa aappoota baay'eetu isinii dhufuu danda'u, isin dogongorsiisuu danda'u jechuudha. Google Translate kun jechuudha baay'eetu jira kan isaan fakkaatamanii hojjetaman. Google Translate jechuudha baay'eetu hojjetamanii jirani. Isa oriijinaala ta'e immoo linkii isaa Telegram kan koo jala isiniif kaaya. Achirra seentanii buufachuu dandeessan. Linkii Telegram kan kootii argachuudhaaf immoo iskiriin irratti isiniif barreessee jira. Haala kanaan Telegram keessan irra seentanii sarchii gochuu ni dandeessanii. So salphumatti aappoota asirratti isinii dhufan kana keessaa isa kana irratti kilik gootan. Google Translate isa kanadha. Akkuma asirratti argartan isa kanadha. Meegaabaayit 16dha. Akkanumallee nama biiliyoona tokko oltu itti fayyadamaa jira. Isa kana filatan jechuudha. Akka hin dogongorre kan isaan fakkaatamanii hojjetaman baay'eetu jira. Akkanumallee riiviyuun isaallee nama miliyoona 8 olii. Akkanumallee reetiin isaa 4.2dha jechuudha. So kanaafiyyuu isa kana gara bilbila keessanitti install gochuudhaan buufattanii jechuudha. Aappii biraa gara bilbila keessanitti buufattan afaan Oromoo irraa dhabuu dandeessanii. Inni kun afaan Oromoo of keessatti hammatee jira, afaan Amaariffaa, afaanota addunyaa kanaa hunda of keessatti hammatee jira waan ta'eef Google Translate kana icon isaallee profaayilii isaallee ilaalaadha. Ergasii immoo isa kana gara bilbila keessanitti install godhattanii akkaataa itti fayyadamtan immoo isinitti agarsiisa. Aappicha gara bilbila keessanitti install godhachuudhaan erga buufattanii booda akkaataa ittiin fayyadamtan ammoo isinitti agarsiisa. Open jechuudhaan keessanii seentu jechuudha. Asirratti open kan jettuun argamti ishee keessanii seentu yookaan immoo aappicha gara bilbila keessanitti yeroo bu'u isa kana fakkaata. Isa kana asirratti ilaalaadha. Aappii kana irratti kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentu jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan permission isin gaafachuu danda'a. Permission ni kennitanif akka haalaan isiniif hojjetuuf jechuudha yookaan immoo haala kanaan isiniif fida. Akkuma asirratti argartan enter text isin jedha. Akkaataa ittiin fayyadamtan ammoo steppiidhaan amma isinitti agarsiisa. Sagaleedhaan illee haasa'uudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf asirratti akkuma asirratti argartan mallattoon baay'een argamti. Akkanumallee mallattoo kaameraa wanta tokko kaameraadhaan kaasuudhaan illee itti fayyadamuu dandeessanii steppiidhaan isinitti agarsiisa. Bal'inaan immoo viidiyoo isaa yeroo irraa yerootti isiniif hojjedha kutaa kutaadhaan. Maaliif aappiin kun yeroo tokko keessatti qofa isiniin akka isiniif galu gochuun nama dhiba. Garuu akkaataa ani isinitti agarsiisu kanatti fayyadamuudhaan main point isiniif ta'a. Ergasii immoo isin itti shaakaluudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Asirratti afaan ni filattan. Fakkeenyaaf afaan kamirraa gara afaan kamiitti akka isiniif jijjiiruu barbaadan. Fakkeenyaaf afaan Oromoo irraa gara Amaariffaatti jijjiiruu barbaada yookaan immoo Ingiliffaatti jijjiiruu barbaada jennu. Fakkeenyaaf jalqabarratti afaan Oromoo filattan. Afaan ittiin haasoftan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti afaanota baay'eetu jira. Amaarikiin jira, Arabikiin jira, afaan Oromoo ni barbaadanii jechuudha. Akka keessa gad dhufuudhaan afaan Oromoo ni barbaadanii afaan addunyaa kanarratti argaman baay'inaan ni argamu. So akkuma asirratti argatan Oromoo kan jedhutu argama. Isarratti kilik gootan. Jalqabarratti afaan keenya kan itti fayyadamnu filannee jirra jechuudha. Ergasii immoo Ingilish gara Ingiliffaatti akka nu jijjiiruu barbaadna yoo ta'e
Ingiliffa filannaa jechuudha. Afaanota as keessatti argaman kanneen keessa Ingiliffa filannaa. Amma fakkeenyaaf Amaariffaa asirratti argama, Arabiffaa filachuu dandeessan, isin kan barbaadan filachuu dandeessanii already an afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti jijjiiruu barbaada waan ta'eef akkaataa ittiin jijjiiru isinitti agarsiisuu nan yaala jechuudha. Ergasii immoo English kan jedhu asirratti argama. English kan jedhu kanarratti ni filadha jechuudha. Afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin asirratti teekstii kanarratti bakka teekstii jedhu kanarratti ni barreessa. Afaan Oromootiin fakkeenyaaf akkam jirta. So akkam jirta jedhee yeroo barreessutti gara Ingiliffaatti naaf hiikaa jechuudha. So akkuma asirratti argartan go jedha. Akkuma asirratti argartan afaan Oromootiin akkam jirta jedhee barreessee jira. Ergasii immoo Ingiliffaan inni how are you jedhee naaf barreessee jira. Isa kana sagaleedhaan illee dhageeffachuu barbaadan mallattoon sagalee asirratti argamti asirratti kilik gochuudhaan how are you akkuma asirratti argatan haala kanaan dhageeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanaan translate gochuu ni dandeessan. Isa kana immoo nama tokkoof barreessuu nama tokkoof erguu yoo barbaade isa afaan Oromootiin barreeffadhe kana isa kana gara afaan Ingiliffaatti naaf ergee jira. Namni sun afaan Ingiliffaa qofa beeku yoo ta'e nama sana gaafachuu barbaade akkam jirta jedhee afaan Oromootiin barreessee jira. Asirratti immoo dhufee afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti kan naaf hiikame kana asirratti koppii godhadhaa jechuudha. Koppii godhadhee gara itti nama sanii erguu barbaadu meeseejii karaa imootiin, waasaappiitiin, telegiraamaatiin gara barbaadanii ta'uu danda'a erguuf ni danda'a jechuudha. Ergaa namni sana ergee immoo akkamitti gara afaan kan kootti jijjiirachuu danda'a kan jedhu ni dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko afaan Ingiliffaatiin isiniif barreessee ta'a. Afaan Ingiliffaatiin kan isiniif barreessan gara afaan keessanitti jijjiirachuu akkamitti dandeessu isinitti agarsiisa ammas. Fakkeenyaaf ergaan kun akkuma asirratti argatan afaan Ingiliffaatiin asirratti naaf ergame. Isa kana ani beeku yoo ta'e afaan Ingiliffaan beeku yoo ta'e gara afaan Oromootti jijjiirachuudhaaf isuma kanarratti karaa telegiraamaatiin naaf ergame isuma kanarratti koppii godhadha jechuudha. Isa kana koppii godha. Ergasii immoo koppii na godha. Isuma asirratti koppii godha barreeffama kana guutumaan guututti. Ergasii immoo gara appichaatti deebi'a. Ergasii immoo afaan kamiin gara afaan kamiitti jijjiiruu barbaada kan jedhu afaan jijjiira asirratti. Afaan Ingiliffaatiin barreeffamichi kan barreeffame kanaafiyyuu afaan Ingiliffaa nan barbaada jechuudha. So Ingiliffa filadhee jira. Gara afaan Oromootti naaf jijjiiramu akka naaf jijjiiramu barbaada waan ta'eef afaan Oromootti jijjiiradhee jira. Afaan biraa yoo ta'e immoo asirratti kilik gochuudhaan afaan biraa ni filadhaa jechuudha. Ergasii immoo barreeffama san fidee keessatti teekistii godha. Intar teekistii kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan asirratti xiqqoo ishii sekendii muraasaaf qaqqabee peestii godhadha barreeffama kana. Akkuma asirratti argaa jirtan barreeffamni namni kun na erge isa kanadha. Gara afaan Oromootti immoo asitti naaf jijjiira. Ergasii immoo barreeffamichi haala kanaan gara afaan Oromootti naaf jijjiiree jechuudha jira. Ergasii immoo irraa barachuu ni danda'a jechuudha. Egaa haala kanaan aappii kanatti fayyadamuu dandeessanii barreeffamoota dhedheeroo ta'e immoo akkaataa itti weebsaayitoota adda addaa irraa wantoota adda addaa irraa fidanii bakka kanatti jijjiiruu dandeessan ammoo isinitti agarsiisu. Barreeffamoota dhedheeroo immoo weebsaayitoota adda addaa irratti yeroo dubbistan afaan Ingiliffaa isinirraa ta'e fakkeenyaaf inni kun seenaa Oromootti akkuma asirratti argartan barreeffama kana gara afaan Oromootti akkanaaf jijjiiruu barbaade. Inni kun Ingiliffaan barraa'ee barreeffama kana asirraa koppii godhadha jechuudha. Barreeffama kana hanga barbaade jechuudha. Hanga bakka barbaade koppii godhadha. Ergasii koppii gootanii karaa lamaan jijjiirachuu dandeessanii asirratti koppii kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan koppii godhachuudhaan barreeffama fudhachuu dandeessanii yookaan immoo tuqaa sadii kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo translate kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan asumarratti translate akka isiniif godhu gochuu ni dandeessan. Gara afaan barbaadaniitti akka isiniif jijjiiru gochuu dandeessanii gara afaan Oromootti jechuudha. Kanaafiyyuu afaan asirratti ni filattanii fi ergasii immoo inni iyyuu barreeffama kana gara afaan Oromootti haala kanaan isiniif jijjiira. Akkuma asirratti argartan afaan Oromootti jijjiiraa jira. Oromoon uummata Itoophiyaa walakkaatti dhiyaatu kan ta'e jedhee haala kanaan barreeffama dheeraan duratti sun haala kanaan jijjiiramee jira jechuudha. Karaa lammaffaa immoo koppii gochuudhaan barreeffamicha irratti qaqqabdanis ergasii immoo koppii gootanii ergasii immoo gara aappichaatti deemuudhaan gara aappichaatti ni deemtu. Ergasii immoo intar bakka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan fakkeenyaaf intar teekistii kan jedhu kanarratti peestii gootan barreeffamni kun dheeraadha akkuma asirratti argartan barreeffamichi dheeraadha. So afaan asitti ni filattanii fi afaan Ingiliffaa ture already barreeffamichi afaan Ingiliffaatiin kan barraa'edha. Gara afaan Oromootti akka isiniif jijjiiruu barbaadda yoo ta'e gara afaan Oromootti haala kanaan isiniif jijjiira jechuudha. Innumtiyyuu afaan Oromootti isiniif jijjiira afaan Oromootiin dubbisuu ni dandeessanii jechuudha. So haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii afaanicha illee jijjiiruu dandeessan gara Amaariffaatti fakkeenyaaf akka isiniif jijjiiruu barbaadan isa Oromoo jedhu kanarratti kilik gochuudhaan Amaariffa filattaniif Amaarikin filatanii fi ergasii immoo barreeffamichi kun gara itti jijjiiramee jechuudha. Gara afaan Amaariffaatti jijjiiramee jira jechuudha. So bakka kana afaan wal jijjiiruudhaan afaan barbaadan afaan akka isiniif hiikamu barbaadan asirratti filatanii gara itti hiikuu barbaadanitti kan ta'e immoo asitti ni filatanii jechuudha. Sagaleedhaan immoo itti fayyadamuu yoo barbaadan asirratti bakka mallattoon maayikii fakkaatu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo using the app kan jedhu kan jalqaba. Heeyyamanii kennitanii fi ergasii immoo sagalee waraabuu ni eegalaa jechuudha. Already bilbila kan kootiin riikaardi godhaa jira waan ta'eef itti fayyadamuu hin danda'u.
Garuu isin asirratti qaqqabuudhaan ergasii erga heeyyama keessanii fi booda haasa'uudhaan afaan barbaadanii haasa'uudhaan ergasii immoo gara afaan isinii fi kan barbaadanii filattanii fi ergasii immoo innumtiyyuu ofii isaatii isinii fi kaa'aa jechuudha. Egaa aappii kanatti fayyadamuudhaan afaan Oromoo gara afaanota addunyaa kanarratti argaman hundaatti jijjiiruu dandeessan. Afaan Amaariffaatti, afaan Ingiliffaatti, afaan Arabiffaatti, afaan barbaadaniiti jechuudha. Afaanota addunyaa kanarratti argamanillee gara afaan Oromootti jijjiiruu dandeessanii isteeppii nama isinitti agarsiise kana itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Baroonni kan kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Baroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa, viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan hin dhaqqabadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.